Atam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo inni sammuu namaa gararraa iddoo isin jirtanitti hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Macaafa dinqii macaafa Efesoon baraa irraa akkuma koo barumsa yaallattu yaada. Macaafa nuyi baay'ee irraa barannuudha. Kanaaf amma hojii ergamootaa itti kan nuyi ilaalaa jirru isaa hojii ergamootaa boqonnaa 19 iddoon biqiluu Efesoon iddoon ka'uu Efesoon iddoo sanaa isa har'aa fidnee isa taanutti Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 1 inni jalqabnaa jechuudha. Egaa yeroo darbee akkuma isinii kaasee tajaajila Efesooniin jiru Phaawulos guduunfee tajaajila in person ofiisaati achitti argamee tajaajilu sana guduunfee gara Makedooniyaa, gara Akaayaa, gara Yerusaalem, gara Roomaa dhaquudhaaf pilaanee akka inni godhe agarree jechuudha. Waggaa lamaa ol iddoo sana taa'ee waan achi jiru sana guduunfee waldattiidhaas liidarshiippii filee fi namoota waldattii geggeessuu danda'anii waldaanis achitti baay'ee jabaateera. Wangeelli waggaa lamaa sana keessatti baay'ee babal'ate. Magaalaa sana Waaqayyo boojuu godhee itti kenne. Geggeessitoota biyya sanaa utuu nafin boojuu godhee itti kenne. Yihuudoota, Giriikota, warra Roomaa dabarsee itti kenne Waaqayyo. Wangeelaanii magaalaa Efesoon magaalaa guddittii sana hin sochoose Phaawulos hojii milkaa Waaqayyo kenneef jechuudha iddoo sanatti. Maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Erga akkas ta'e egaa amma immoo gara Makedooniyaa, gara Akaayaa, gara Yerusaalem, gara Roomaa deemuutu narra raayidhe. Isaa kanaan jiru gooliin ka'e. Goolii guddaa isaatu ka'e. Namicha Iskindir jedhamu namicha sibiila tumutu ka'e. Bizinesii keenya mataadhaan dhaabataa jira jedhe. Qabeenyi keenya baduu isaatii jedhe. Guddinni waaqayyittii tolfamtuu kana booddeen jiru jedhe maqaan ishee badeeraa jedhe. Oduun kun immoo Efesoon duwwaatu hin taane biyyoota Eeshiyaa hundumaa ga'eeraa jedhe. Maateessuu jedhe namoota warra karaa waaqayyittii tolfamtuu sooroman sanaanii maateessu biyyi keenya badeeraa jedhe. Maateessu qabeenyaan keenya badeeraa jedhe. Kanarraa kan ka'e goolii guddaa isaatu achi keessatti ka'e jechuudha. Namoonni already Phaawulosiin fuuchuu dhufaniiru Makedooniyaa irraa. Namoonni lama Makedooniyaa irraa warri karaa beekan warri karaa irratti tajaajila barbaachisuuf kennan dhufaniiru isa fuuchuudhaaf. Isaanis achuma keessa wacha sana keessa Phaawulos achumarra uummata guddaadha namichi kan inni walitti qabe yeroo sana. Namoota waamee dhufanii akkuma carraa Phaawulos achi keessa jira karaa deemuudhaaf jedhu isaanii magaalicha kee ba'uuf jedhu warri Phaawulosiin fuuchuu dhufan Makedooniyaa irraa kan dhufan namoonni lama duukaa jiru. Gaafa namicha achii ka'u jarreen warri Makedooniyaa irraa Phaawulosiin fuuchuu dhufan sun dafanii ariifachiisanii achiisa qabanii mana walga'ii keessa dhaqanii gashan. Mana walga'ii keessa dhaqanii gashan. Namni biyya Eeshiyaa bushuu keessaa tokko namni wangeelatti amane immoo jira. Fira Phaawulos namni ta'e. Fira ta'e Phaawulosiidhaaf. Wangeelli fira baay'ee namaa kenna baay'ee wayi. Fira baay'ee isinii kenna wangeelli. Akkeedhe Phexrostu gooftaa Yesuusiin amma yennaan nu hundumaa dhiifnee si duukaa buuneerraa maal argachuuf jirraa dheedhe. Waan ritarni isaa hin beekne hojjetinaa baay'isee wayi. Waan bu'aa isaa hin beekne yoon kana godhee maaliin argadha waan argatta waan hin beekne garatta deemtan hin beektan taanaaniin karaan jalqabina. Amma nuyi hundumaa dhiifnee si duukaa dhufnee si duukaa dhufnee maal nuu laattaa ritarni isaa maal argannaa maanni bu'aan sidii waan hundumaa dhiifnee si duukaa bu'uu keenya jedhee gaafate. Akkeedhee gooftaan yennaan
biyya lafaa kanarratti waan anaa jettanii dhiiftanii yennaan dachaa dhibba argattu. Oh my God! Agartanii investimentii guddaan eessa jira yoo jettanii returni times 100 kan qabu. Dachaa dhibbi koon jiru by the way. Of course Isihaaq bara beelaa sana bara caamsaa sana keessa lafa Waaqayyo taa'e ittiin jedhe taa'ee ofiisaatti Gibxiin naquuf ture lakkii asuma taa'e Waaqayyo giraariin taa'ee giraaritti qotee bara bokkaan jire keessa dachaa dhibba argate. Tokko isa agarra. Lamaffaa immoo inni facaasee jedheetu waan jedheetu inni kaan ija dhibbaa, inni kaan ija 60, inni kaan ija 30 godhate. Ija dhibba godhachuun jiraachuu. Inni kaan ija dhibba gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokko. Asitti garuu Phexroosiin maal jedhaa? Waan naa jettanii dhiiftanii jedhe. Dhiisu wanti fakkaatu hin jiru jechuudha. Argachuurraa dhiisu wayya. Yoo hafuuraan investii godhatte akka macaafaatti investerii macaafa qulqulluuti akka wangeelaattanii investii godhaan yoo jette waan dhiifteedha Yesuus yennaan dachaa dhibba argattaa. Waan itti cichite miti. Waan ol kaawwatte miti. Waan dhiifte. Maal meeqa dachaa dhibba argattaa. Nama naa jedhee haadha dhiisee haadha dhibba. Nama naa jedhee abbaa dhiisee abbaa dhibba. Nama naa jedhee obboleessa dhiisee obboleessa dhibba. Nama naa jedhee obboleettii dhiisee obboleettii dhibba. Argattaa. Amma wangeelli Phaawulosii fi warra baalasiltaanii keessaa fira kenneef. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifameetu. Warra baalasiltaanii keessaa kenneef. Isaan immoo maal jedhanii argaatti argina? Namoonni lama fuudhaniitu dafanii ariitiidhaan nama isinii oo'u isiniif kennu Waaqayyo. Iddoo itti argamuun isinirra hin jirre ariifachiisanii kan isin fuudhanii adeeman. Namoota isinii yaadan, namoota isinii oo'an, namoota teekan isin godhan. Phaawulos wangeela inni ilaalu. Wanti bakka kaansaa kaalkuleeshinii isaa wangeeluu jireenya isaa ilaalu. Namoota jireenya isaa ilaalan immoo kenneef Waaqayyo. Namoota jireenya keessan iddoo isin ilaallachuu hin dandeenye, iddoo isin gaachuu hin dandeenye, namoota isinii ga'u isiniif kennu Waaqayyo. Iddoo isin ilaallachuu hin dandeenye, namoota isinii ilaalu isiniif kennu Waaqayyo. Amma nachi gidduu jiraa kan keessa samaaru Phaawulosiif namni sin hundumtuu dhagaatti guuruu danda'a. Achumatti fudhanii isa ajjeesuu danda'u. Achumatti harkaanfii irratti fudhachuu danda'u. Maaliif biizinasii isaanii itti dhufe waan ta'eef. Garuu warri Maqedooniyaadhaa isa fudhachuu dhufanii reefuma isa argu haaraadha isaan Phaawulosii wajjiniin. Mul'ata kana himeeran warra Maqedooniyaatiin nan dhufadheera, warra Akaayaatiin nan dhufadheera, warra Yerusaalemiin nan dhufadheera, warra Roomeetiin nan dhufadheera. Biyyoottan kan arfanitti yoom akka dhufuun hin beeku malee nan dhufattiin jedheera. Warra Maqedooniyaatiin immoo ammaan keessan ittiin jedheera. Kanaaf isaan nama ergataniiru. Nama haaraadha. Warri haaraan kun garuu nama fudhachuu dhufan kana teekanii gochuu beeku. Fayyaatti isa fudhatanii adeemuu barbaadu. Fayyaatti isa fudhatanii adeemuu barbaadu. Kanaaf butanii isaan achi fudhanii mana walgahii keessa galchanii Phaawulos akka inni eessa jiru bulchaan warra Eeshiyaa sun immoo beeka. Lafa akka inni achi keessa jiru. Eessa nama Phaawulos ilaa mana walgahii keessa akkasitti kaa'aniiru. Namatti erge. Namatti erge maal jedhanii iddoo sanaa akka gadi hin baane ittiin jedhaa Phaawulosiin jedhe. Nama siniif kennu Waaqayyo. Isa booddee amantoonni dhaqaniitu Phaawulosiin kadhatan hin ba'in mana kana keessaa gadi naqin walgahii kana keessaa. Inni immoo na dhiisaa maaloo nan naqaa. Inni maaliin inni yaadaa jiru. Lubbuu hamma sana jetti walitti qabame kana dhaqee wangeelatti gadhiisa. Meeqoo asas hin falmitan kanaaf deebiin kennaa inni waa dubbachuu barbaadan. Wangeelan dubbatamintu hafee laata. Waan hin jedhamintu hafee laata. Waan hin xaqqasamintu, waan hin tuqamintu hafee laata. Waan Waaqayyo jechuu barbaadutu jiraa laata. Madirakii kana Waaqayyo naa qopheessee laata. Dhaqeen dubbadhaatti jedhee yaada inni. Warri kaan immoo isa eeguun. Hiikoo warri kaan butanii achi keessa galchan. Inni kaan achi akka gadi hin baane namatti erga. Amantoonni warra achi jiran immoo hin deemtu jedhuun hin deemtu. Hin deemtu jedhanii. Baay'ee namatti tola. Hojii ergamootaa 19 irraa kan nuyi jirru.
soddomaa kaasee akka jedha. Phaawulos ofii isaatii tuuta namootaa walitti qabamanii sana keessatti argamuu barbaade. Amantoonni garuu gadi isa dhiisuu didan. Geggeessituun kutaa biyya Aasiyaa sanaa kan ta'e keessaa warri fira Phaawulos ergaa itti erganii akka inni lafa walga'ii sanaa hin naqneef isa gorsan. Kana gidduutti warri walga'ii sun hundinuu hin uursu turan. Kaan waan tokko waca, warri kaan waan biraa wacu. Baay'inni isaanii maaliif akka walitti qabaman iyyuu hin beekan turan. Agartanii? Inni tokko sana waca, inni tokko kana waca. Inni kaan immoo waanuma achitti walitti qabameef hin beeku. Waan hin beekne keessa hin naqin. Waan sin ilaallanne keessa hin naqin. Waan bu'aa si hin buufne, waan faayidaa si hin qabne, waan ulfina Waaqayyoof hin taane, waan borii kee irratti har'a kee irratti bu'aa hin buufne keessa hin naqin. Waca hin beekne waca namni baay'een. Waca hin beekne waca. Hiriira hin beekne keessa hiriira namni baay'een baay'ise wayi. Waan hin beekneef tiifoosoo ta'a namni baay'een. Waan hin beekne foloo godha bara kaa namni baay'een. Waan hin beekne waan sana daallanne waan bu'aa hin qabne laayikii godha namni baay'een. Waan dhimma hin baafne siif dhimma hin baafne biyyaaf dhimma hin baafne dhaloota kanaaf dhimma hin baafne dhaloota dhufuuf dhimma hin baafne sheerii godha namni baay'een. Can you believe this? Waan sheerii gootu ilaalladhutti vaalii wattamii qaba. Vaalii kooti wajjin deema. Amantaa kooti wajjin deema. Eenyummaa kooti wajjin deema. Ulfina Waaqayyoo wajjiniin hin deema. Wanti kun Waaqayyoof ulfina kenna. Wanti kun biyya hin ijaaraa. Wanti kun dhaloota kana hin ijaaraa. Wanti kun jedhii yaadi. Siif bu'aa qaba. Nama dhaga'uuf bu'aa qaba. Nama waan sana ilaaluuf bu'aa qaba. Wantati sheerii gootu. Wantati laayikii gootu. Wantati komentii gootu. Wantati postii gootu. Iddoon ati itti argamtu. Maanni faayidaansaa naan maal na gargaara? Dhaloota kana maal gargaara? Dhaloota dhufu maal gargaara? Biyya jaaramoo biyya diiga kun jedhi ilaali please. Wacaama wacaara namni isinii galee wacaama. Bu'aa namoota muraasaatiifitu namni tuutisoo naan baay'een walga'ee wacaa jira. Waa'ee maaliitiin nati wacaa jirtu? Inni isaan ittiin falmaa jiranii wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa jireenya bara baraa kennuudha. Inni isaan ittiin mormaa jiran. Inni tokko kana wacaa, inni tokko sana wacaa. Maal wacaa jira? Yookaan immoo isa eenyu wacuunnati tiifoosoo godhaa jirtu, isa eenyu wacuunnati sheerii godhaa jirtu, isa eenyu wacuunnati laayikii godhaa jirtu, isa eenyu wacu duukaa innati bu'aa jirtu. Isa eenyu wacuunnati dhaggeeffataa jirtu. Warri kaan immoo waa'ee masaa'uu hin beekanii garuu achi jiru. Waan hin beekne keessaa maal hojjettaati? Waan sin ilaallanne keessaa maal hojjetta? Walga'ii sin ilaallanne maal fudhattaati? Bilbila sin ilaallanne maan cuftu? Maaliif callumattee dhaggeeffatta? Bilbila sin ilaallanne. Laanchii ofumaa laanchii namni kottumee namni imsaa nyaannaa jedhu maal attaati? Kottumee buna sii bitaa isa namni maa dhuddaati? Maa namni callumadhee ni tokko akkasii harkisa, ni tokko akkasii harkisa. Maaliif buna shinii tokkoon deemtate nama duukaa? Maaliif laanchii tokkoon deemtate nama duukaa? Jireenyi kee toora qabaachuu qaba. Ajandaan kee guutuu ta'uu qaba. Booked out ta'uu qaba. Waan quality qabuun, waan gaggaariidhaan, waan jireenya kee ijaaruun, waan biyya ijaaruun, waan bu'aa buusuun, waan faayidaa qabuun, waan Waaqayyoon ulfeessuun guutuutu irra jira. Ganamaa jalqabee hamma galgalaatti wanta hojjettu beekamuutu irra jira. Yeroo lafatti badu hin qabdooti. Yeroo callumadhanii iyyan hin qabdooti. Yeroo callumadhanii iyyanii waan hin beeknetti yeroo iyyaa oolanii hin qabdooti. Bara kana bara iyyaati kanaaf isinitti hima. Bara iyyaa bara namni hundumtuu miidiyaa mataa isaatii qabu cal jedhee namni wal waamee iyyuu danda'u bara namni wal gargaaree iyyuu waan waa'ee hin baafneef bara namni iyyuudha jira barri kun.
Kanaafi waan itti iyyinutti ilaaluutu nurra jira. Lakkoofsa 33 kaasee akka jedha. 33 kaasee warri Yihuudootaa nama Iskindir jedhamu tokko tuttuqanii waan kaasanii fi tuuta jaraa keessaa gar tokko immoo gara fuula duraatti isa waaman. Iskindiris akka falmatna jaraatti waa dubbachuu barbaade. Callumaa jedhanii fi harkaan isaan hawwate. Isaan garuu inni Yihuudii ta'uusaa hubatanii argaan takka Arxemees warra Efesoon guddittiidha jedhanii hamma sa'aatii 2 kan ga'u isumarra deddeebi'anii iyyanidha. Warri Yihuudootaa keessa jiru. Yihuudoota diyaaspooraa Yihudii diyaaspooraa laalaa lafanni jiru. Warra waaqa tolfamaadha iyyan keessadha. Warra waaqa tolfamaadha iyyan keessa dhaabata. Yihudii diyaaspooraa. Efesoon keessa kan jiraatu warri Yihudoota. Warra waaqa tolfamaadha iyyu keessa jiru. Nama Iskindir jedhamu nama dubbii tolu nama dubbii qajeelu tokko dhaqanii kakaasanii mee ba'i waa jedhee callumachiise uummata kanaadhani. Warri kaan immoo madirakii irratti isa waan kottu. Endaan Iskindir mooraaliidhaan achi ba'e. Harka isaa rukutee callumadhaa. Wanti inni irratti haasa'uu barbaadu baay'ee wayi ajandaa isaan achirratti walitti qabaman kanarratti waa dubbatanii fudhatama argachuudhaaf ture. Kan kakaase nama malee kaka'umsi namaa iddoon ga'u. Namni si kakaasee eessa hungeessu. Madirakii namni sii kenneef eessa hungeessu. Madirakii Waaqayyo siifa kennu. Gurra namaa Waaqayyo siifa kennu. Haasaama qajeeltaadhaaf, haasaama dandeessaadhaaf, haasaama toltaadhaaf dhageessifatta miti. Waaqayyo dubbii siifa kennu. Waaqayyo dubbii siifa kennu. Inni achi ba'ee harka walitti rukutee mee dhaggeeffadhaa si'a tokko nan iyyin caale gaafa achi ba'u namitti Yihudii ta'uu si arganiitu namittiin Yihudii kun immoo maal haasa'uu fi kuni jedhanii iyyin caale itti caalchise namichi na qabbaneessa dee itti caalchise kaka'umsa namaatiin hin balleessita. Namni si kakaasee lafa si kaa'ee inni dhaqee waa tolchattee yaadin waa balleessita. Waaqayyo garaa kee qalbii kee hafuura kee siif kakaasu. Hafuurri Waaqayyoo Simsooniin kakaaseedha. Nama kakaasa hafuurri Waaqayyoodha. Hojiidhaaf nama kakaasa. Biyya geggeessuuf nama kakaasa. Biyya ijaaruuf nama kakaasa. Bizinesaaf nama kakaasa. Tajaajilaaf nama kakaasa. Bu'aa akkati buuftuuf hafuurri Waaqayyoo si kakaasa. Kan si kakaasu hafuura Waaqayyooti malee hafuura namaa miti. Kan si kakaasu. Nama Waaqayyo kakaase bira dhaabachuun namaa immoo gaarii. Nama Waaqayyo kakaase wajjin ta'uun namaa gaarii. Inni iyyane yaa magaalaa Efesoon yaa Waaqayyittii guddittii jedhanii utuu gargar hin kutiin sa'aatii 2 jedha. Iyyanidha. Keessa deddeebi'anii waan biraas hin jedhan. Efesoon guddittii Waaqayyittii guddittii. Efesoon guddittii Waaqayyittii guddittii. Sitti moo namni kumaaf kitilli wal ga'ee guddittii guddichaa yoo siin jedhaa oolanii guddaa miti ati. Namni kumaaf kitilli wal ga'ee immoo xinnoodhaati baddeettaati yoo siin jeenis hin baddu ati. Kan kee harka Waaqayyoo jira. Haaleluyyaa. Waaqayyo nama si guddaa si gochuu hin barbaadaa? Baay'ee barbaada. Nama guddaa si godhaan jedhe Iyyaasuudhaan. Nama guddaa si godhaan. Inni kuni guddaa ta'a jedhame Yesuusinis. Inni kun Maariyaam eenyaan guddaan ta'a.
Yohaannis cuuphaadhaanis inni kun guddaadha jedhame. Nama guddaa jechuun isa Waaqayyo, safara Waaqayyooti. Nama guddaa jechuun safara Waaqayyooti. Safarri nama waan kaa'u qaba nama guddaaf. Inni Waaqayyo nama guddaa taatiin jiru Yohaannis cuuphaan damma daamuu nyaata. Waan gaarii nyaatu namichi. Waan gaarii nyaatu jiran hawaannisa bakkee keessaa funaanee nyaata. Bineensa lagaa nyaata. Ilma lubaati immoo ilma lubaa taane akka itti nyaachuu hin danda'amu. Gogaa horii uffatee deema. Isinii galee suufii hin qabu. Dabbasaan isaa immoo irra jigaadha. Rifeensi isaa waan miccatu fakkaatu. Tajaajilli isaa immoo laga Yordaanos lafa onaa kee jiraata namichichi. Lafa onaa keessa jiraata. Tajaajilli isaa laga biratti. Achumatti bishaan corroo keessa nama kaa'ee nama cuuba. Waldaa Ameerikaa keessatti iddoon cuuphaadha. Madirakii irratti iddoon bareedaan isaa qophaa'aadha. Inni bishaan Yordaanos magee Yesuusiin isa achuma geessu. Yesuus isa barbaacha laga Yordaanos hin dhaqe cuubamuufiif. Tajaajilli isaa isin hin mararu. Tajaajilli isaa nama hawwatu baay'ee wayi. Isin laamboo faalmaan marrataa namaan jiru. Bakkeema keessa lafa onaa keessa jiraata. Mana hin qabu. Haadha manaa qabaachuu isaa hin beeknu. Ijoollee hin qabu. Isinii galee bakka mana legjariitti hin galu. Uffata gaggaarii hin qabu. Nyaata gaarii hin nyaatu. Nama guddaadha Waaqayyo mana hin canne. Namni guddaan isin jettan namatti miti. Namni guddaan nama Waaqayyooti. Nama Waaqayyoo bakka namni Yesuus hin qabu basuma. Namni Yesuus hin qabu nama guddaadha. Nama fuula qulqulluu baatee deemu nama guddaadha. Tajaajila miti nama guddaa kan si godhu. Amma nama Waaqayyoo nama tajaajiltootaan nama Waaqayyoo. Hunduma keenyatu nama Waaqayyooti. Hunduma keenyatu. Tajaajiltee nama Waaqayyoo taata miti. Yesuusitti amantee nama Waaqayyoo taata malee. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galatee. Iyyanii jarri kun wal ga'anii Waaqayyittii gudditti iyya isaaniitiin guddisu miti. Kan Waaqayyo biraan taane hundinuu guddaa miti. Guddaan guddaa caalu Waaqayyo keenya duwwaadha. Namni guddaan immoo nama Waaqayyooti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Lakkoofsa 35 irraa akka jedha. Booddeesii caafaan mandara sanaa saba sana callumaa jechisiise. Yaa namoota Efesoon, mandara Efesoon, galma Arxemes guddittii fi dhagaa bifa fakkeenya ishee isa waaqarraa gadi bu'e akka isheen eegdu kan hin beekne jiraa laata. Amma namicha barreessaa biyya sanaa dhufe madirakii qabate. Yeroo sana iyya sa'aatii 2 olii booddee cal jedhe namoonni hunduu. Cal jedhe. Yaa warra Efesoon, yaa mandara Efesoon, yaa Waaqayyittii guddittii Arxemes, yaa ifa yaa bifa dhagaa ishee isa calaqqisaa waaqarraa gadi bu'ee akka isheen dhagaa isa calaqqisaa waaqarraa gadi bu'e sana akka isheen eeguu hin dandeenye namni namanni as gidduu jiraaree akka dhagaa calaqqisaan waaqa tolfamaa seetii suni waaqarraa gadi bu'e jedhameetu amanama isaan biratti. Dhagaa ishee kana immoo eeggachuudhaaf ga'eettiidha dandeessuudha jedhanii amanu. Kanaaf yaa Efesoon, yaa magaalaa Efesoon, yaa mandara Efesoon, yaa Waaqayyittii guddittii Artemis, yaa dhagaasa waaqarraa gadi buutee akka isheen dandeessee sin eegne. Namni shakku jiraaree hundumti keenya nama mitiire jedha. Hundumti keenya nama mitiire. Amantaan keenya tokkuma mitiire.
taanee maalidha? Kanas namni falmu erga hin jirree isin gab jechuutu isiniif ta'a. Waan tokkollees utuu itti yaadin gochuun isiniif hin ta'u. Amma akka itti beekne erga ta'e of dandeessee of eeddisheen erga ta'eeti. Maaliif waccinaa fi maaliif iyyinaa fi maaliif gargaarra waaqa miti isheenii maa gargaarra nuyi? Waaqa erga taateeti hin kuftii hin baddii Phaawulosiin hin baddii moottami kunii. Nu hundumti keenya isheen akka isheen of dandeessee waaqayyo ishee isa waaqarraa gadi bu'ee dhagaa calaqqisu kana eeggachuu akka isheen dandeessu hundumti keenya namanna miti. Erga namanna ta'e maaliif iyyitu jedhe maa waccuu? Maal gargaaruuf baatanii isheen of dandeessi? Si'a tokko tokko waaqayyoon gargaaruu yaalla agartanii isin. Waaqayyo keenya hin gargaaramu ameen. Hin gargaarama malee inni hin gargaaramu waaqayyo. Waaqayyoon gargaaruuf hin lallabaa jira miti. Waaqayyoon gargaaruufanii lallabaa jira miti. Isinii galee horii walitti buufnee waaqayyoo ergina miti nuyi. Isa waldaatti walitti qabnu gargaarsa waaqayyoo walitti qabaafii irra miti nuyi. Waaqeffannaan teessoo isaa ol bunna miti. Galataan teessoo isaa ol bunna miti nuyi waaqayyoon. Harka keenya ol kaafnee filanna miti nuyi waaqayyoon. Ture inni kophaasaa. Jira inni kophaasaa irras bara baraanis hin jiraatu. Namalee ture si malee ture namalees hin jiraatu. Ofii kooti jedheen isa waaqessa malee ani isinii galee of course sababii na jaallatuuf lubbuu isaa waan naa kenneef barruu harka isaa irratti na qirixee waan jiruuf ani gati jabeessaa isaaf eeyyee akka qarooja isaatti na ilaalaa eeyyee na dhabuun barbaadu eeyyee maali mucaa isaatiyan malee ani waaqayyoof homaa tokkotti waaqayyoon gargaaruun dhufneen. Waaqayyoon arrabsitees gadi hin buuftu, Waaqayyoon jejjees ol hin baaftu. Nu gargaara malee inni hin gargaaramu keenya. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Namichi barreessaan kuni yoo isheen of dandeessee of eeddee erga ta'eeti maaf iyyamni kun barbaachisaa? Maaf wacam baay'ee nama hubataadha baay'ee namichichi. Maaf wacamni kun barbaachisaa? Ortodoksiin ture seenaa godha keessanittu lafan ortodoksii turetti ijoollummaa kootti taaboti keenya Gabreelii ture. Gabreeliitu hatameedhaan gaaf tokko nanneen maal ijoolletti hataman jedheen sababiin isaa hin deemuyyuu waan ta'eef qeessonni keenya deemuyyuu dideedhu barnaan bakka namitti bu'uu hin danda'u waan ta'eef hin hatame yeroo jedhanii narrifadhe bakka caccabsee ajjeesee balleessee diigee gala jedheen eegeen naan galuu didi. Sabooddee waldaanii walitti waa ba'anii dhumarratti na baarraadhaan baaqqa. Annan galee mana kootti. Waanan waaqessuu dhaqee namni na jalaa haatee hin barre waan naan jedhan godhee waaqessaan. Isinii galee amma geeddarame ta'an yeroo sanaan Gabreelii waaquma kootee nama naan. Macaafa qulqulluus hin beeku maalis hin beeku waan ta'eef ani bakka isuma jaalladhaanii isuma namana gaafaan waaqessuu dhaquu hin jiru badee isa booddee dhiisee galanis manatti. Akka namichi kun baay'ee hubataadha baay'ee isa yaadadheen baay'ee nama hubataadha. Danda'een of eegeettiin isheen waa dhagaa gosa waaqarraa gadi bu'ee namni na jalaa fuudhuu hin danda'u jette waan ta'eef maal biyyitu jedhe maa waccusinii namni ishee balleessuu danda'u hin jiru tokko waan gurguddaan ni dubbateen isinitti hima waan afur nama hubataa waan ta'eef lamaffaa keede waan tokkollee utuutti yaadin hojjechuun isiniif hin ta'u jedhe. Baay'inuma namaa laaltanii duukaan fiiginaan isuma iyyuu laaltaniin iyyinaan isuma fiigu laaltaniin fiiginaan isuma caccabsu laaltaniin caccabsinaa isuma diigu laaltaniin diiginaa dhaabbadhaatii hubadhaa ilaalaa waan sanaa hundumtu wal ga'ee yaamam maal taataniin maaf hundumtu wal geessanii iyyitu at least maaliif akka iyyaartan bara isa iyyaartuuni maaliif iyyaartadhaatii gaafadhaa. Dhuguma waan nama iyyisiisu yoo ta'e duukaa iyyaa waan hin beeknetti iyyina waama tokko hubannaa malee ogummaa malee beekumsa malee hin godhinaa jedhan.
hin godhina. Namumti godhaa hiraateef hin godhina. Namumti deemaa hiraateef hin deemina. Namumti boo'aa hiraateef hin boo'ina. Namumti kolfaa hiraateef hin kolfina. Maal maraatu maal hiitati? Is callettee isa kolfu duukaa kolfitee isa boo'u duukaa boossaa. Karaa kanarratti deemaa jirtu namni akka deemaa jira yoo ta'e akka galagaltaa. Nama ofii duukaa fiiddaati. Nama rabsu duukaa rabsitaati. Maaf maraatu duukaa maraatta. Qilleensa maataata, bubbee maataata. Gab jedhii gad dhaabbadhu hubannaadhaan deddeebi'eeti nama Waaqayyooti. Hubannaadhaan. Isa lamaffaa kanadha. Tokkoffaayi maaltu isa rakkisee seenuu ofan danda'attee? Maaltu isa rakkisee ofan eegattee? Jabduudha isheenoo jabduudha onne itti amanne. Nu sooromsiti onne. Haadha hormaataatu onne. Nu eeddiyoo inne maaf hojjuu jedhee lamaffaa immoo waanuma hin beekne duukaa maaliif fidduu hubannaadhaan godhaa waan kanaa jedhee lamaffaa irratti immoo ammas isinii jarreen kanaa as fiddaniittu isaan garuu mi'a galma ishee hin saamne yookiis Waaqayyitti hin arrabsine jara kana ammas fiddanii jarri kuni waaqa kana hin arrabsine. Galma seen saamne hattuu miti jarri kuni mana ishee hin diinne magaalaa keenya hin jeeqne isni galee jarri kun jara nagaadha nagaatti jiraadha lafa jiraattan nagaatti jiraadha lafa jiraattan waan diiginaa waan balleessinaa waan caccabsinaa nama narrabsinaa nagaan baa nagaan gala maal ama jarri kun waan balleessine maal hojii qabdanii fiddanii laala nama hubataa akka inni taasisu. Demexiroosii fi hojjetoonni isaa wajjin jiran waan ittiin nama tokkollee hadheessan yoo qabaatanii guyyaan yaa'ii jira. Warri biyya seerratanis jiru. Achitti walafalman. Kana malee waan isin barbaaddan yoo jiraate immoo kora mandaraa kanaa isa tooraan waamame keessatti ilaalamuun hin ta'aaf. Seera qabachiisaa waan kanaa. Seera qabachiisaa. Namichi dubbii kana fidde Demexiroosii wanta kana irratti waan falmitu qabda taanaani jara kana meessuu barbaadda taanaan gooliin kaasin nama hin jeeqin nama sammuun naannessin mandara keessa deemtee wacin yaa'iitti dhiyeeffadhu lafa yaa'iitti dhaqaa wal falma. Namoonni yaa'ii kanaas tooraan hin taa'u. Guyyaa isaan wal ga'anitti himata kee dhaqii dhiyeeffadhu. Abbaa balleessetti ilaalanii bitaa mirga ilaalanii balleessaa hamuranii. Biyyi keenya nagaatti haa jiraatu. Ollaan keenya nagaatti haa jiraatu. Uummati keenya nagaadhaan bahee nagaadhaan haa galu. Magaalaan jeeqamuun irra hin jiru. Amantii haaraa dhufee magaalaan jeeqamuun irra hin jiru. Bizinesa kootu badeettee magaalaa jeequun qabdu. Falmii qabdu kana mana seeraatti keessi seeraanii himadhu himatamaan dhufu haa ilaalamu seera qabatu. Isaan dafaniin ta'an yoo ta'e dhimmi kee ariifachiisaa yoo ta'e immoo kora mandaraa waami. Kora ganda keessa jiru waami. Kora ollaadhaa waami. Korri sun immoo tooraana ta'anii achitti immoo waan qabdu dhiyeeffadhu. Ammaa jalqabee dubbiin kuni asumatti gaba jedhu jedheen. Gab jedhe Waaqayyoof galanna ta'u. Namoota akkasii nuuf akkaasu Waaqayyo. Namoota goolii mandara keessaa biyya keessaa baasan namoota tasgabbeessan warra callumadhanii wacan ifatanii deebisuu kan danda'an warra miidiyaarraa wacan eekamuu kan danda'an warra mandara keessaa wacan eekamuu kan danda'an warra toora balleessan toora jeeqanii deebisuu kan danda'an beektota akkasii ogeessota akkasii abboota akkasii haadhota akkasii namoota akkasii nuuf kennu Waaqayyo. Goolii har'a ta'e kanatti itti gaafatamuun keenya hin oolu. Gooliin kuni ka'uu isaatii fi sababiin hin jiru. Nu'is waa'ee isaatii fi deebii ga'uu kennuu hin dadhabna jedhee kana dubbatee walga'ii sana gargar deebiseedha. Laalaa nama ogeessa. Amma ammaattuu waca amma Efesoon keessatti ta'e. Kanaafi
jeeqamsa ta'e. Kanaafi namoota jeeqaman kanaaf ammayyuu deebii laannu hin qabnu nu. Sababii malee iyyamaa ture. Sirrii miti waan amma ta'e kun. Ittiin jedhee yaa'ii sana gargar deebise. Isa booddee maaltu ta'e? Phaawulosin yaadaa gara. Amantoota walitti qabee jajjabeessee jabaadhaa gaa, cimaa gaa, Waaqayyo isinii wajjin jira. Anis gara Maqedooniyaa kootti nan deema jedheetu rakkina hundumaa hiikuu hin dandeessu ati. Hojii kee hojjedhu, ga'ee kee ba'i deemi. Namoota dinqii immoo qaba Waaqayyochi. Rakkina achitti ka'utti kan ittiin hiiku, dadhabbii achitti ta'utti kan ittiin jajjabeessu, karaarraa goroo achitti dhufutti kan ittiin karaatti deebisu. Phaawulosuma duwwaan qabu Waaqayyo. Phaawulos bu'aa dhannaa keessaa tokko. Phaawulosin eessatti argataara? Maqedooniyaatti, Akaayaatti, Yerusaalemitti, Roomiitti argataara. Waan Phaawulosin Efesoonitti hojjetu maal godheera? Fixeera. Isa booddee hojii achitti itti fufu eenyuun hojjeta? Qaba. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yoo ati deemte hin baddu waldaan. Yoo manu deemne bakka waldaa waan baddu nutti fakkaatti. Waan dhagaa golee qajeelchuudhaati. Hundeen saasoo, utubaan saasoo Kiristoos mana maaliiti? Atoo bu'aa dhannaati. Phaawulos malee kunoo jiraatte waldaan har'a. Phexros malee jiraatte waldaan har'a. Isinii galee? Durissi malee turte, borissi malee jiraatte atoo uumama tokko tajaajiltee sokkitaa hin barbaachiftaatu waldaa kee baay'ee malee bakka si buufachuu hin danda'u Waaqayyo. Siinsuma duwwaa qaba. Hin barbaachifte. Garuu immoo anuma duwwaa dhattee kof hin jedhin. Hin jiraattis malee waldaan. Kanaaf hin deemenno. Hin deeme gara Akaayaa dhaqee, gara Maqedooniyaa dhaqee, of course itti fuftanii boqonnaa 20 yoo dubbiftanii isa booddee waa'ee Efesoon irra waan hin jiruuf maleeni baay'ee namatti tolatu itti fuftanii dubbiftanii. Roomaa taa'eet Efesooniin kan inni barreesse Roomaa nan naqa kan jedhu kan inni saganteesse garuu hojii ergamootaa boqonnaa 19 keessatti. Roomaa nan naqa kan inni pilaanii godhe. Akka pilaanii godhetti garuu Roomaan nan. Inni Maqedooniyaa dhaqee, Akaayaa dhaqee, Yerusaalemiin dhaqee, Yerusaalemiidhuma ammoo Roomaatti darbuu ture. Hojii wangeelaatiif pilaanii godhe. Garuu tu pilaaniin godhin dhaqe Roomaa. Maqedooniyaa dhaqee, Akaayaa dhaqee, isa keessattis lafa deemu hundumaa amantoota jajjabeessaa deema beekaa. Iddoo tokko 7 ji'a 2 ji'a 1 ji'a 3 taa'ama hin deema inni. Markabaanis hin deema, bishaan irra lafas hin deema. Yerusaalemiin gaafa dhaqu garuu Yerusaalemitti maaltu mudateen? Hin hidhame Yerusaalemitti. Yerusaalemitti hin hidhame, ajjeesuuf ka'anii, noonan ajjeeftanii, nan falmadhaa. Roomaa dhaqanii na ajjeeftu. Roomaadha waan ta'eef Qeesaarin bira na keessaa naan attamitti naan ajjeeftan isinidha. Roomaa ajjeesuu hin dandeessu warri Yihuudootaa waan ta'eef Qeesaaritti dhaquu jedhanii bakka. Kanaafuu markaba caccabde sanatti fe'ameetu falmachuudhaa fi gara Roomaa dhaqe. Gaafa markabi ittiin caccabdu Qeesaarin duran dhaabattaan abdiiyyuu ture. Naftu galaana kana keessattidha. So Qeesaarin dura dhaqee hin falmatee ergasii booddee Roomaattitu hidhame jechuudha. Mana isaa keessatti. Mana isaa isa hidhame keessatti taa'ee Efesooniin barreessan mitiire. Mana isaa intirii keessatti. Kanaaf amma Efesooniin dhaqee, Efesooniin pilaantii godhee, ergasii booddee Maqedooniyaa dhaqee, Akaayaa dhaqee, Yerusaalemiin dhaqee, hidhaadhaan immoo hidhamee immoo loltootaan immoo Roomee dhaqee, Roomeetti dhaqee falmatee, manuma isaa keessatti hidhamuun itti murtaa'ee, mana isaa keessatti hidhamee, mana isaa keessatti etuu hidhamee jiruutu maal godhee warra Efesooniif xalaa sana barreesse jechuudha. Roomaan nan naqa jedhee akkuma saganteesse karaa ofii yaada yoo ta'u baatee dhaqee achi taa'ee xalaa Efesooniin barreesse jechuudha. Macaafa warra Roomaa kan inni barreesse garuu Roomaa taa'ee miti. Waldaa ishee walitti qabamte waldaan achi jirtu waldaa manaa turte yeroo Phaawulos achi ture waldaan Roomaa suni inni isaan gidduu baay'ise wayi. Inni isaan gidduu. Inni manuma isaatti namoonni dhufanii tajaajilamu. Mana hidhaa keessa waan tureef mana isaatti hidhamaa waan tureef Roomaa sanatti mana isaatti dhufanii tajaajilamu malee warri Roomaa warri waldattiin achi jirtus namoonni biraas Phaawulosin namoonni arguu barbaadanii gara waggaa 2 mana isaa keessatti hidhame.
hamma gaafa aarsaa ta'utti achuma keessatti dhaqanii tajaajilaman malee inni iddoo tokkoyyuu dhaqee nama hin tajaajille Roomaatti. Achi taa'ee egaa Efesooniin barreessee jechuudha. Egaa isa itti aanutti Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti wal argina.